Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Abbaa Musliim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa fi bareedaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufee jechuudha. Barnoota haaraa tokkoon isiniif qabadhee dhufee barnoonni keenya kanarraa maali yoo naan jettan appii waliin jiru kana waliin ilaalle jechuudha. Appii kana nama Oromoo ta'e dalagee appiin kun waan TikTok ni qabu guutuu isaa of keessaa qaba. Waan Telegram ni qabu guutuu isaa ni qaba jechuudha. Waan WhatsApp ni qabu guutuu qaba. Waan FB ni qabu guututti of keessaa qaba. Chaatii qaba. Akkasumatti laayivii namaa dawwaluu dandeessa. Akkasumatti viidiyoo namaa dawwaluu dandeessa. Audio qaba jechuudha. Miseejiidha qaba jechuudha. Nama wajjin waliin haasa'uu dandeessa. Akkuma Facebookaatti friendii fi add friendiis qaba jechuudha. Hundi keessanuu appii kana Saifuu Tolosaatti dalagee dalageeman jettan Saifuu Tolosaatti dalagee appii kana hundi keessanuu seentanii banachuu qabdaniin isin hinja obboleeyyan kiyyaa nama jabaa ofii abbaa jabeeffata jaanii appii kana dhugaa rabbii seenneetuma waliin ilaalle jechuudha. Hundi keessanuu appii kana eega viidiyoo kana laaltanii guutuun keessan banachuu qabdaniin isin hinja jechuudha. Viidiyoo kana seenneetuma waliin ilaalle jechuudha. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaraa taatan jechuudha. Barnoota kana warri maatii chaanala keenyaan ta'in subscribe tana tuqaa jechuudha. Subscribe tana tuqaa mallattoo olii tanarra qaadaan isin hinja. Mallattoo olii tanarra qaadaa. Laayikiin sakandii tokko takka isin fudhatti laayikii tokko hin dagatinaan isin hinja. Kallattumaan karaa barnootaatiin isin dabarsa. Appiin kun kamiyoon aan jettan kunooti appiin kun isa kana jechuudha. Appii kana waa hunda isaa akkaataatti banattanii fi akkaataatti fayyadamtanis guutuu isaa waliin ilaalle jechuudha. Warri appii kana gabbuufachuu barbaadan jechuudha. Play Store keessan keessa galtaniituma Play Store keessan keessa galtaniituma bakka searching tan irratti waliin jettanii barreessitan jechuudha. Afaanuma Oromootiin waliin jettanii barreessitan jechuudha. Kunooti appii CV jechuudha. Kunooti akkanatti isinii fida. Appiin kun isa kana jechuudha. Appiin isa kana jechuudha. Waliin jechuudha. Afaanuma Oromootiin waliin jettanii barreessitan jechuudha. Akkanatti isinii fida. Gizee gabbuufattan booda nama gabbuufadhee jira. Eega gabbuufattan booda bakka oppiin jiru kana keessa seentanii jechuudha. Warri appiin kun isin dhufin telegiraamii chaanaal kiyyarlee isiniif hin kaa'e jechuudha. Oppiinii gootan jechuudha. Eega gabbuufattan booda oppiin irra tuuxanii keessa seentan jechuudha. Akkaataatti banattanii sawumaan isin garisa waan ta'eef kunooti create account kajoo kun ni jira jechuudha. Create accountii kanarratti ni tuqattanii jechuudha. Kunooti akkana nuu fida create account irra gizee tuqattan booda kanatti first name last name fi hunda nuu fida jechuudha. Hundaa irra galcheetiin isin garisa jechuudha. Kan duraarratti maqaa keessan guutan jechuudha. Maqaa keessan guutan jechuudha. Anka duraarratti amma abbaa godhu kan lamadaarratti ammoo muslimaa godhu jechuudha. Eegas booda iimeelii keessan itti galfattanii jechuudha. Iimeelii keessan itti galfattan jechuudha. Akkanatti iimeelii keessan itti galfattan jechuudha. Kan jalaa kanarratti illee iimeelii maqaa keessan itti galfattan jechuudha. Kan jalaarratti illee iimeelii maqaa keessan itti galfattan. Kan sadaffaa kanarratti ammoo kan afuraffaa kanarratti maal itti galfattan lakkoofsa bilbilaa keessan itti galfattan. Lakkoofsa bilbilaa durii jechuudha. Bakka tana dhuftanii koodii biyya keessa jirtanii filattan jechuudha. Koodii biyya keessa jirtanii san filattaniif. Anamma Itoophiyaa keessaan jira waan hin ta'eef Itoophiyaa filadhu. Isinis biyya jirtan san filattanii jechuudha. Egaa koodii biyya teessanii filattan booda siimii keessan irra galchitanii jechuudha. Duwwaa sagalirraa eegaluu qabdan jechuudha. Duwwaa torba takka duwwaa sagalirraa eegaluu qabdan jechuudha. Eega siimii keessan akkanatti irra guutattanii booda anamma siimii irra guuttadheetiin jira. Gad dhuftanii paaswordii itti guuttan jechuudha. Create password bakka dutan irratti paaswordii jabaa ta'e jechuudha. Tawwaa hunda of keessaa qabdu 8 ol ta'uu qabdi jechuudha. 8 ol ta'uu qabdi. Kanumas gubbaa kanarra guuttan kana jala kanarratti illee guuttattan jechuudha. Paaswordii waa hunda wal keessaa qabu yoo ta'e bareedaadha. Paaswordii waa hunda wal keessaa qabu yoo ta'e bareedaadha jechuudha. Jala kanarrattis gabbuutaniin dheerinni isaa 8 ol ta'uu qaba jechuudha. 8 ol ta'uu qaba jechuudha. 8 fi isaa ol ta'uu qaba. 8 fi isaa ol ta'uu qaba jechuudha. Dheerinni isaa 8 fi isaa ol ta'uu qaba. Gizee kanatti paaswordii wal fakkaataa itti guuttanii booda gizee kana paaswordii wal fakkaataa jalattis gubbattis paaswordii wal fakkaataa gootan booda dhuftanii asirratti illee maal gootan raayitii godhatanii paaswordii teenya yoo irraanfatteettan iskiriinshoot takka
koppii godhattan jechuudha. Koppii godhattanii kaa'achuu dandeessan takka ammoo screenshot godhachuu dandeessanii jechuudha. Kunooti submitiin bakkuma jalaa tanarra jirti jechuudha. Egaa waa hunda fixattanii booda submitii tanarratti naaf tuqattan jechuudha. Submitii tanarratti naaf tuqattan jechuudha. Amma koodii email irratti siif ergine san fedhi isin jaa koodii email irratti email ammatti guuttattan kana keessa deetaniiti koodii fiddanii jechuudha. Email ammatti guuttanne kana keessa deennee koodii finna. Emailii ammatti guuttanne kana keessa deenneeti koodii finna jechuudha. Gmailii keessa seenu. Gmailii keessa galtanii Gmailii keessa irratti koodii isiniif ergee jira jechuudha. Kunooti waliin account verify kajoo kana keessa irratti tuqxanii koodii firii 4 emailii keessa irratti isin erga. Koodii firii 4 isin erga jechuudha. Kunooti koodii inni akkanatti isiniif erge tana qabattanii jechuudha. Koodii tana qabattan jechuudha. Kunooti ilaalan amma koodiin naaf erge 1878 jechuudha. Akkana qabattanii keessaaf duuba baatanii 18 isinis ta'e isiniif fide jechuudha. Ta'e isiniifis fide jechuudha. Akkanatti irra guuttattanii jechuudha. Irra guuttattanii kunooti jala kanarra submitiin jala kanarra jirti jechuudha. Submitii tanarratti tuqattan jechuudha. Kunooti waa hunda banne xumurre banne jechuudha. Waa hunda xumurre banne jechuudha. Waa hundaa'u xumuranne banne jechuudha. Kun amma nuuf baname jechuudha. Akkaawuntiin nuuf baname nama hedduullee banatee jira jechuudha. Namuutu dhugaa rabbii akkaawuntii kana banachuu qabdaniin isin hinjaa waliin kana nama jabaa kana haa jabeeffanuun isin hinjaa. Waa hundaa'u keessa deemeetiin ganaa isin garsiise jechuudha. Nama fireendii isin gaafatee bakka tamitti harkite yoo nan jette kunootii asirratti harkattanii jechuudha. Bakka mallattoo nama lamaatiin jirtu tanarratti yoo gattuutan nama isinitti fooloo ergatee takka ammoo fireendi isin gaafate ni agartan raayitii fi x isinii fidaa jechuudha. Amma namni fireendi na godhe waan hin jirreef akkana naa fide malee raayitii fi x isii gattarreessa. Akkasumatti ammas nama fireendi illee yoo gaafachuu barbaadde asuma jalatti add contacts jeesii fidaa jechuudha. Ammallee wanti biraatan isin garsiisa jechuudha. Bakki itti viidiyoo fi hunda ol baasuu dandeessan jechuudha. Viidiyoo fi waa hunda akkaataatti ol baaftan jechuudha. Kunootii bakkuma tanarratti tuqattan jechuudha. Bakkuma mallattoo namaa tanarratti tuqattan jechuudha. Gizee bakka mallattoo namaa tanarratti tuqattan jechuudha. Waa hundaa akkanatti isinii baasa jechuudha. Firoofaayilii keessanii fi waa hundaa akkanatti isinii baasa. Footoo firoofaayilii keessanirra kaachuu barbaaddanis kunooti irratti tuqxaniituma firoofaayilii keessanirra footoo teessan kaattan jechuudha. Irratti tuqxaniituma firoofaayilii keessanirra footoo kaachuu barbaaddanis irra kaattan jechuudha. Bakka walakkaa tanarra yoo kan tuqattan taate jechuudha. Bakka tanarra yoo kan tuqattan taate kunooti irra deebi'ee isin agarsiisu. Sararuma kanarratti yoo kan tuqattan taate jechuudha. Asirratti tuqattan kunooti waa hunda akkanatti isinii baasaa jechuudha. Kunooti kun amma yoo kanarratti tuqattan jechuudha. Viidiyoo takkaan footoo maxxansuudhaaf jechuudha. Kunooti gaalaarnaan jaa viidiyoo fi footoo keessaa kan maxxansuu barbaaddan filattanii akka tiktokuma irratti duraan maxxansitanitti maxxansuu dandeessanii jechuudha. Kunooti go live teettunis jala kanarra jirti jechuudha. Go live yoo live seenuu barbaaddanis go live teettun jaluma kanarra jirti. Kunooti taayitil teessan jechuudha. Mata duree barreeffattanii diskiriinshinii keessanillee barreeffattanii jechuudha. Jalatti go live eessarra jirti. Kunooti jaluma kanarra jirti jechuudha. Go live asumarra jirti. Go live tana tuqnaan karaa live seentanii jechuudha. Nama fireendi godhachuu barbaaddan takkaa nama banatee jiru jechuudha. Appii kana waliin kana nama banatee jiru yoo sarchi godhuu barbaaddanoo asirratti tuqattanii jechuudha. Kunooti walakkaatun sarchingiidhaaf isin fayyaddi jechuudha. Sarchingiidhaaf isin fayyaddi. Asirra dhufee amma nama tokko sarchi haa godhu. Kunooti naa baasee jira jechuudha. Akkaawuntii kiyya kan duraa kaniin banadhee jiru jechuudha. Naa baasee jira. Hadir Abdurazak kajau nabasee jira jechuudha. Fireendi ergachuu yoon fadhe kunooti akkanumatti amma Hadir Abdurazakitti amma fireendi ergadheetiin jira jechuudha. Fireendi godheetiin jira jechuudha. Akkaawuntii kiyya kaniin dura bane jechuudha. Fireendi godheetiin jira jechuudha. Kunooti iimeelii kiyya irratti naaf seenee jira. Fireendi namni sitti ergate jee fireendi nama gizee namatti sitti ergatan jechuudha. Ati asuma dhuftee deebisuu fi dandeessaa jechuudha. Asuma dhuftee deebisuu fi dandeessaa. Raayitii fi X jira. Yoo hin feene X firraa goota yoo feete immoo raayitii firraa goota jechuudha. Ammallee wanti isin garsuun naaf jechuudha. Bakka tanarra naaf tuqattan. Gizee bakka tanarratti tuqattan booda kunooti akkanatti isinii baasa. Kun amma fireendi hanga qabdanii fi hunda ilaaluudhaaf isin fayyada. Fireendi hanga qabdan nama tokkollee hin qabu jechuudha. Namni hin gaafadhees naan deebisne nama tokkollee hin qabu jechuudha. Fireendi
Viidiyoo yoo ilaaluu barbaaddanis kunootii dhuftanii bakkuma tanarratti qottanii jechuudha. Dhuftaniituma asumarra naaf qottan viidiyoo namni gadhiise yoo ilaaluu barbaaddanis. Viidiyoolee namoonni asirratti gadhiisan hunda akkanatti sii fida jechuudha. Akkuma TikTokitti sii fida jechuudha. Namaaf waliin barreessuu dandeessaa. Namaaf miseejii waliin barreessuu dandeessaa. Akkasumatti viidiyoo dawwaluu fi dandeessaa. Audiyoo namaaf dawwaluu dandeessaa jechuudha. Audiyoo namaaf dawwaluu dandeessaa. Friendillee namaaf dawwaluu dandeessaa jechuudha. Karaa hundaanuu akkuma waa hundaati, akkuma Telegiraamaa, akkuma WhatsAppii, akkuma waan TikTokiin hin qabne waa meeqa qaba jechuudha. Appii kana inshallah kutaa lammaffaa isaatillee isiniif hin qabadhee dhufe jechuudha. Waa hunda isaa waan irraa isin hin galinillee na gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Waan irraa isin hin galinillee na gaafachuu ni dandeessan isin jaa. Waan irraa isin dhibee na gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Hundi keessanuu appii kana banachuu qabdanii isin jaa. Nama jabaa kana nu jabeessuu qabdanii isin jaa. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haaree taatanillee subscribe godhuu hin dagatinaa jechuudha. Subscribe godhaa chaanala Abbaa Musliim kanaaf maatii ta'a isin hin jenna. Maatii ta'a isin hin jenna. Hundi keessanuu warri subscribe hin godhin subscribe godhaa nu jajjabeessaa waan isin dhibee comment irratti nu gaafadhaan isin hin jaa. Barnoota hedduutu as jala jira. Seentanii irraa fayyadamuu qabdanii isin hin jaa. Kunooti yoo appii kana karaa gabaabaa irraa eeggachuudhaaf jechuudha. Telegiraamii kiyya yoo hin qabaanne telegiraam chaanaalii kiyya asumarratti qottanii jechuudha. Asumarratti qottanii kunooti telegiraam kaasdoo kun ni jira jechuudha. Takka ammoo Abbaa Musliim jettanii sarchi yoo gootan isiniif fide jechuudha. Feetanis bakkuma liinkii tanarratti qottanii seenuu dandeessanii isin hin jaa. Akkanatti isinii baas telegiraamii kiyya yoo tuutan telegiraam chaanaalii kiyya keessa isin galchee jechuudha. Barnoota kana laayikii sheer godhuu hin dagatinaan isin hin jaa obboleeyyan kiyya. Waan isin dhibee koomentii irratti nuuf barreessaa. Hanga barnoota biraatii walitti deebinutti nagaan naaf tura.